አማራው በዚህ ደረጃ ይሁን እንጂ ኦሮሞም እኮ እየተሰቃየ ነው ያለው በነገራችን ላይ በጣም ሽብርተኛ ማንንም ሊወክል የማይችል እኮ ነው ሽብርተኛ የሆነ ስርዓት እኮ ለኦሮሞ ኤሊት ሰጠው ኦሮሞን አሳለፈለት ምትለውም እኮ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ በዛ ተከቦ እየተዋከበ ነው የሚገኘው ብዙ እየተገደሉ ያሉ ኦሮሞዎችን እኔ ስለማቅ በተግባር ስለማቅ እየተገደሉ ያሉ ኦሮሞዎች አሉ እየተሰቃዩ ያሉ እየታገቱ ገንዘብ አምጡ እየተባሉ ያሉ እና ይሄ ስርዓት ለማንም አይበጅም በተባበረ ክንድ ነው መቆም ያለብን ለዛ ነው ዛሬ ፋኖ መግለጫ የሚያወጣበት ሰዓት ለሌሎች ብሔረሰቦችና ህዝቦችም ጥሪ አቅርቧል Nageenyi rabbii guddaa isin biratti haga waduu amma nu gahee qabnaatii akkuma dhageeffattanii humni alagaa naftanyoonni watu eegalanii jiran gareen Abiyyi Ahmad bakka lamatti qoodame guyyaa har'aa akkuma jalqaba oduu kiyya gabaasa keessatti isiniin qaqqabe gareen bilisiginaa duula opereeshinii godhameen siitu nu moosise siitu nu nyaachise jechuudhaan waa hedduudhaan wal hunkuru eegalanii gareen kuni haala opereeshinii irratti dadhabina kan garsiisee fi sodaa loltuun biyyattiidha qabu kana akkamitti maqsuu dandeenya waan jedhu irratti walii galuu dadhabuu fi ciminni waraana bilisummaa Oromoo isaanii ol ta'uu kan amane yoo ta'u gama biraatiin ammoo humni faannoo dantaa sila barbaadu sana Abiyyi Ahmad nu guutuu dhabe jechuudhaan mootummaa shoror keessa waan ta'eef qeerroon bilisummaa Oromootis nu cinaa dhaabbadha jechuudhaan lubbuun hanga kokketti itti dhufuu isaaniiti kan dubbatan kanumaan wal qabsiisee walgahii kuni kan bittinna ta'uu fi har'a sa'aatii 11tti gargar bahan jedha odeessi masara mootummaa keessaa gadi baheet milike kanuma qofa osoo hin ta'in haalli qabatamaan amma biyyattii keessatti jiru gara sadarkaa dhumaatti fi salphinarra ga'uun beekame waraanni bilisummaa Oromoo fiilmii OBN hojjetu osoo hin ta'in waraana waa hunda caalaadhaan onnate Finfinnee irratti wal marsaa jirudha. Balballi Finfinnee shananiyyuu waraana bilisummaa Oromootiin marfamte dubbiin raajii osoo hin beekamanii kokkeen hudhaan qabamee jira. Yooyyaa Babaaroo Ashama nageenyi rabbii guddaa isin biratti haa jiraatu. Garee masara mootummaa keessa tarkaanfii walirratti fudhannaan Abiyyi Ahmad fi Dammaqa Mokonnin akkasumas ammoo ministeera barnootaatii fi garee warra Abin akkasumas Baldiraasii fi gareen Biraanuu Naggaa wal dura yoo dhaabbatan kana ta'uu baannaan biyyi abbaan qabdiin bara kakuu ta'e dhimma marii nageenya irratti koreen gabaasa godheeti muummicha ministeeraatti dhiyeesse akkamitti raayyaa ittisa biyya nama 200 irra waraanni bilisummaa Oromoo shiftaan bosona galuu meeshaa hiikkata jechuun Abiyyi Ahmad irra lubbuun itti dhufeeti jiran kunis raajii waraana bilisummaa Oromooti ummanni Oromoo alaa fi keessa jirtan keessattuu duulli mootummaan Raif Erdogan Turkiin Oromiyaa keessatti haleella raawwatamuuf harka keessa qabaachuudha duulli tiwutaraatis qophaa akka jiruga Oromiyaa miidiyaa neetworkis kan iyyaafate kanumaan wal qabateetiin maaltu deemaa jira Oromiyaa keessatti haalli qabatamaan amman tana uummata keenya irratti gaaga'ama yeroo dhumaatiif carraa isaan hillaanna jedhaniin wal qabsiise kanarratti walii galuu dadhabuun inni kun bittinnaa'ee inni kun harka kennate waan ta'eef dubbittiin kun nuun baaftu jechuudha wal nyaachuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiiwwan godhuu keessattuu akkamitti dhufee sulultaa jalatti nu haleeluu danda'e godinoota addaa naannawa Finfinnee keessaa iddoowwan baadiyyaa muraasa qabatee jira kun maal agarsiisa kan jedhuu fi imalli murtii waraana bilisummaa Oromoo gama gujiitiin jiru gara Finfinneetti qajeeluudhaa fi akkasumas gidduu galaa fi lixa irraa diinota isaa haleeluun bibittinneessuu wal qabsiiseetiin Koloneel Abbabaa Garasuu akkasumas ammoo gama sila jiranii hundi isaanii wal nyaacha yoo oolan arrabni Abiyyi Ahmad naamusa hin qabne kashlabbichiif diinni Oromoo guddaan har'a Itamaajoom Shuumii fi akkasumas ammoo sirnoota ergamtoota isaa walitti qabee faallaa itti ta'e faannoonis nuti ammarraa kaasnee ifa baasneeti jirra hin falmanna kanaafuu uummanni Oromootis du'e jechuun kan kaleessa uummata keenya ajjeesaa turan ilmaan harka dhiigaatii fi diqaaleeyyiin yoo kana lallabatan raajii hin jettanii maarree yeroo waraana bilisummaa Oromoo itti cimsitan itti utubdan amma dafaa dhaamsa waliin gaya waraana keenya jabeessuun egeree keenya murteessuudha bilisummaan urgaahutti jirti sirnichi faca'uu fi mala dhabuu isaati kanaan isiniin jechuu barbaada bal'inaan jala buuneeti hordofna injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif hawaasni yeroon tokkoomtu amma yeroon fincila yeroon waa hunda waliin mari'annu yeroo waa hunda keessatti dhimma saba keenya mari'annu amma waraana keenya halkanii guyyaa damaqinaan
cinaa dhaabbachuu fi uummata keenya sadarkaa jirru hundaan maatii keenya qajeelchuu fi kallattii waraana bilisummaa Oromoo irratti diinagdeen waa hundaan mootummaa gabroonfataa kana akka ofirraa bu'u gochuu qabna jedhaati. Qophii keenya xiinxala OMN odeessaalee har'aa kana keessas waa argattuuti. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa jenna. Wallee Umar Suleeman kanaanis dhumarratti mootirra jira. Of gubbatti beekuun nurra jira kan duune kan saaramne rabbi malees jira mootiin biraa akkuma jedhamu gabroonfataan ni kufa guyyaan bilisummaa ni dhufa horaa bulaa deebanaa qophiiwwan kanaan booda isiniif dhiyaatan hanga xumuraatti hordofaa maatii keenyatti kanneen hin dabalamin haaraa taatan subscribe gochuun nu dabalamaa kanneen maatii keenya taatan like share gochuun nu jajjabeessa Oromoon wal malee hin qabu jechuun garaagarummaa yaada ilaalchi keenya dhiphifnee tokkummaan yeroon itti dhaabbannu amma qabsaan ni kufa qabsoot itti fufa bilisummaan teenya humna keenyaaf tokkummaa keenyaan galma geetti rabbiin haqa ummata keenya bahadhiyaa kaabaa fi kibba kutaa 11 hunda keessatti wareegamaa jiranii fi waa hundaan tokkummaaf irree keenya cimsee ilaaf ilaamee wal dhageeffannee iccitii keessoo keenya qabanneetiin ajandaawwan diinatiin raafamuu keessaa baanee irree waraana keenyaa jabeessinu amma daqiiqaa tokko yaada tokkoo fi qarshiin tokko dhimma mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif haa ta'u anis waboodha horaa bulaa deebana Caayaa TV. Motin rajira, gubbatti beekuun nurra jira. Kan duune kan shaaramne, rabbi malee jiru mootiin bira. Kamooye rabbi haqa, kanamaa mootummaa miree maqa. Mootiilee rabbi haqa, mootiin hundinuu ka hojjate baate bira dhaqa. Hunduu imaltuu bara, walduraa walduubaan deemna tara. Du'aafu mamne qara, namni duune seenaa ta'uu bara. Du'aafu mamne qara, namni duune seenaa ta'uu bara. Mootirraa jira, gubbatti beekuun nurra jira. Kan duune kan shaaramne, rabbi malee jiru mootiin bira. Kamooye rabbi haqa, kanamaa mootummaa miree maqa. Mootiilee rabbi haqa, mootiin hundinuu ka hojjate baate bira dhaqa. Hunduu imaltuu bara, walduraa walduubaan deemna tara. Du'aafu mamne qara. Communication OBN afaan gabaas guyyaa furiin duub gatii dhabee jechuudha. Humna agarsiisee fakkaata. Laal waraanni mootummaa istiraatiijii wal fakkaata waraan bilisummaa Oromoo irra fayyadama jira. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti uummatni nu caala beeka. Waraan bilisummaa Oromoo beelessu maqaa jedhuun uummati akka magaalaa waliin argin, akka magaalaa irra waan bitan, akka midhaan hin seen, akka bishaan hin seen, akka neetwoorkiin hin jiraan godhanii waggaa 3-4 guutuu ujitan gubbaa turanii jechuudha. Waraanni kun ammoo waggaa 3 waggaa 4 guutuu survive godhee garte itti cachachi lafum sun keessa uummata waliin jiraata jechuudha. Hummaalii wal qabata akkuma yoo hin jedhe haayoo. Waraan tokko ati injifachuu dandeetti yoo haayoo qabaate. Lammeessoo waraan sun loluuf haalli mijataan naannoo sunis ta'uu qaba. Haalli mijataa kennuun keessa hajal qaba teessumti lafaatii waraan irra dhibba guddaa qabaatti bitta. Geographical location gubbaatti Itoophiyaa wanni isin lola dawaa gubbaatti injifattanii fi laf beetti teessum lafa beetti sun iyyuu si fayyada. Maalayyaatti uummata. Garte waraanni bilisummaa Oromoo bakka dhufutti uummata waliin diplomaasii uummati wal birqa ilaalaa jechuudha. Waraan abiyyiitiif waraan bilisummaa Oromoo kan wal birqa qaban ilaalanii waraan mootummaa waraan uurqee jira baqatee uummata qulqulluu jees arganii naan credibility dhabee jechuudha. Diin uummata ta'e jechuudha. Uummati odeeffannoon isbiriin jiru waan sodaatuuf jala callisoo isaan darban waraan bilisummaa Oromootiif odeeffannoo kenna. Kanaafuu waraanni bilisiginnaan gaggeessuu jirtu waraan Oromoo balleessuuf godhan kan uummata Oromoo irratti xiyyeeffate hamma uummati Oromoo itti baree guutuma guutuu bilisiginnaa loluu jiraachuu dandeettaa jechuudha. Opereeshiniin kun milkaa'u jaluun qabirratti dubbachaa turre diin tuffachuun gate akkam akka nam kafalchiif durachuu jechaa turre qawwee waraan bilisummaa Oromoo fakkaasa tura matariyyees tokko kilaashii 10 gana billaa 10 minaamni dhani gaafas gaaf balleessan sun argaa turre jechuudha. Kunin diin tuffachuu qofaa miti kun salphina beekta opereeshinaat go haala meessoo lol nuffuu yookaan uf jibbaachuu kadhan keessa loltooti dhuga jirti nagarti hiriyooti si bira jeefamanii bira booji'amanii waraan sun keet turanii yoo waladhaan umni garee tanan argan mootummaan isaanii ammoo gad ba'e olol kijiba qote bula walitti qabee shaneen kumii tokko harka kennatee dhibbi lama harka kennatee qawwee zamanaayii bardargii bara Haile Sillaasee reeyikeedha viidiyoo agarsiisaa jechuudha. Waraan biyyatti Abiy Ahmad yookaan warris waliin jiru garee riphee lolaatuun taane ufadhuu jira jechuudha. Ufadhuu jira gowwaan billa ofiitiin uf qaledhanii miti kanaafuu billa ofiitiin uf qaltuu jirti dhee amananii. Ragaan amma gama opereeshinii darbee irraa kuni tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo hagana booji'amee hin jedhu.
waraanni ganaa booji'ameedhanii kan OBN irratti agarsiisan ololaaf jechuudha. Waraana booji'ame lakkoofsaan hin kaasu diiteelee akkasiin agarra. Kabiraa lafti dabalataa humnooti bilisiginnaa qabatan hin jiru. Gamaa gama kana keessatti dubbii keenya irratti bakkeewwan saditti reekaa gamaa gama kana keessatti diimaa yeeloo boora keelloo fi magariisadha. Diimaan lafa baadiyyaa irra caalaa lafa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfate kan agarsiisu. Yeeloo yookiin boorri immoo bakkee waraanni bilisummaa Oromoo fi humnooti bilisiginnaa waloodhaan bulchan jechuudha. Sadaffaa irratti giriinii kan jedhani. Egaa kunni wannuma laangweejii yookiin afaan waraanaati. National Defense Forcein bakka giriinii sunneen kaartaadhaa fi tooftaadhuma waraanaa yookiin afaan waraanaati sana baay'ee diiteelii isaa teknikal waan ta'eef ittiin deemu. Kabiraa yeroo baay'ee humnooti bilisiginnaa miidiyaa bilisiginnaa irratti ka odeessan humni waraana bilisummaa Oromoo haga kanaa ta'u harka kennatee ka jedhu. Disipiliinii yookiin barnoota indoktrineeshinii waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana keessatti yeroo dhumaatiif booji'amuuf jirtoo ta'e of wareegedha malee hin booji'amin jedha. Of wareegi malee hin booji'amin. Haga dhumaatti loltee humni waraanaa qabdu hidhannoon ati qabdu kasi damdamachiif si baraaruu hin dandeenye hoo ta'e of wareegi jedha. Haga yoonaattis ragaaleen qabatamaan jiran humni waraana bilisummaa Oromoo gatii kaffaluu danda'a garuu garee bilisiginnaatiin ka booji'amin agarra. Opereeshinii jibbaataa kana keessatti maaltu yaadamee kan jedhu kaasuu barbaada. Tokkoffaa opereeshiniin kun yoom akka dhumu beekamu የመጨረሻ jedhama. Inni darbees opereeshinii jibbaataa xumuraa jedhanii kana boodas opereeshiniin የመጨረሻ kan jedhu jiraachuu danda'a. Garuu maal jedhaa tokko meeshaalee ammayyaa hidhannoo haaraa galchinee jirredha. Hidhannoon haaraan isaan opereeshinii itti aanu keessatti fayyadamuu danda'an haaraan hin dhalate hin yaadu ani. Gada duubaatti nan kaasa. Okay, kaasiyati natti mul'atu. Kabiraan lolaa irratti humna haaraa leenjifnee baafnee jirra. Tibbana keessumaa poolisii humna addaa Oromiyaa leenjifnee baafnee jirredha. Ragaan karaa keessaa dhimmoota leenjitoota haaraa garee kana loluudhaaf bobba'anii irratti beektoti insaayidaroonni nutti himaniin warri haaraa leenji'an kun humna addaa Oromiyaa ta'an malee leenjiin addaa isaan farra lolaa irratti fudhatan hin jiru jedha. Kanaafuu karaa tokkoon Oromoo irratti bobbaasaa jiru. Firaastireeshinii gama kanaan qaamoleen mootummaa qaban ni argita. Gareen bobba'an kun illee fedhii humna kana waraanuu akka hin qabne gabaasa kana keessatti kaa'ameeti jira. Opereeshinii kana keessatti wanni guddaan hubatame kan biraa makkalakayaan tootalii fedhii akka hin qabne didaa akka jiran kan hubataa jiru. Opereeshinii kanarraa dhiifama guyyoo. Yaada ammaa sanaa kaasu. Yaada ammaa kanatti dabaluuf inni guddaan opereeshinii marsaa lammaffaa kanaan egaa akka hanqina guddaatti jedhanii kan isaan qabatanii jiran bosona seenanii lola halkanii irratti kufaatii isaan mudate kana ta'uu waan hubataniif furmaanni waraanni bilisummaa Oromoo bosonaa bahee akka nu loluu fi guyyaa akka nu lolu taasisu kanaaf immoo tooftaa waraanaa adda ta'e fayyadamuu qabnaa jechuudhaan wanti isaan karoorfatanii ni jira. Kanaaf ammoo akkuma Abrahaam iyyuu jalqaba kaasne meeshaalee waraanaa haaraa fi ammayyaa'oo ta'an alaa galchinee jirraa jedhanii kaasaniiti kan isaan jiran. Gabaasa tokko dubbisaatanii ture kan maan wal qabate Ahmed Shidee kaleessa natti fakkaata mana maree bakka buutota uummataatiif deeggarsa meeshaa waraanaa biyyi Turkii ammas kan maallaqa biyya Turkii miliyoona 100tti kan tilmaamamu doolaara miliyoona 6 olitti kan tilmaamamu natti fakkaata. Turkiin gargaarsa meeshaa waraanaa bifa haaraadhaan mootummaa bilisiginnaatiif dhiheessuudhaaf ammas karoorsitee karoorri kun mana maree bakka buutota uummataatiif dhihaate mirkanaa'eeti kan inni jiru. Ammas waraana Oromiyaa keessatti geggeeffamu duuba kan jirtu Turkii ta'uutu hubatamaa jechuudha. Kanarratti bifa danda'ameen hayyoonni Oromoo kan qabsoo Oromoo geggeessaa jiru hojii dippiloomaasii mootummaa Turkii irratti hojjechuuf dhiibbaan barbaachisu mootummaa Turkii irratti taasifamuu akka qabudha. Ani kanarraa kanan hubadhu. Ammas bu'uurri meeshaa waraanaa mootummaa bilisiginnaa lola Oromiyaa keessatti geggeeffamuuf jiruuf mootummaa Turkii ta'uu isaati kan hubataa jiru. Gargaarsa kana kaampaaniiwwan Turkii irraa akka ittiin meeshaa waraanaa bitatu. Mooti rajira, gubbatti beekuun rajira, kan duune kan shaaramne, rabbi malendi mootiin bira, kamoo rabbi haqa, kanamaa mootummaa miree maqa, mootiilee rabbi haqa, mootiin hundinuu ka hojjate baate bira dhaqa, hunduu imaltuu karaa, walduraa walduubaan deemna taraa, du'aafu mamne karaa, namni duune seenaa ta'uu baraa, du'aafu mamne karaa, wanni duune seenaa.
ta'uu bara mootiin raajira gubbatti beekuun irra jira hantuunee kan shaaramne rabbi malee jiru mootiin bira kamoo'ee rabbi haqaa sanamaa mootummaa miree maqaa mootiilee rabbi haqaa mootiin hundinuu ka hojjate baate bira dhaqaa hunduu imaltuu baraa walduraa faltuu baandeemna karaa du'aafu mamne karaa wanni duudhe seenaa ta'uu baraa du'aafu mamne karaa wanni duudhe seenaa ta'uu baraa Mri Rabbi haqaatiin jedheetiin jala qaba ka hunda caalu Rabbi rana qaba guji Rabbi ajaba namatu yaada adaba namaami Rabbi jaba namni Rabbi qabate bakka yaade dhaqaba itti aanu saba qabachuu qaba saba keessaa dhalate ittiin dalagu daba dursee du'uufi qaba Saba sabboona qaba gosa sabboontu qaba kaayyoon aboonsu qaba xiyyaa miti tasabo waraanni kiyya saba seefiin kiyya geerarsa rabbi irratti garsa gargaarsa rabbi qaba eenyumna harka qaba onneedhaan itti yaada sammuun itti dadhaba ilkaan koo jiniinadhe irratti du'uu qaba halkanii guyyaa yaada hin taa'u rafuun aada hundumtuu natti gaada ofitti hin dhiisuun haada duyte duubaan hin jirre fuula duraa hin jirre bitaan mirgi koo silmi dhiiga koo tuutti malee kaayoo koon tuuttu hirmi